Ejjituu bicha miti bara hattuu fi sobduun. Ejjituu fi hattuu fi dhaggeeffadhu. Ejjituuf hattuu fi sobduu mootummaa Waaqayyoon galtu jedha malee hin galtan. Ni galti jedha yoon si kanne anaa kijibaadha. Yoon si kanne hoo kiristaanummaa keessaa hin baata? Hin baani hin bahu naa kenna. Hin bahu. Wangeelli kun dhugaadha jettee guutumaa amantaa? Ni nama naa dubbisa. Kakkas jedhu moo? Deemaa si kan hin aree? Dubbisaa kaddoosa. Maal si kan aree? Waan jechuun wangeelli gartee dubartii ejjituutu jireenya bara baraa jannata dura gala kan jedhu. Rabbi ejjituu fi sobduuf hattuu Waaqayyoon galtu jedha. Maal jedhu? Ejjituu jechuun maal jiru? Ejjituu jechuun dubartii gumnaa daleelu sharmuuta jechuudha. Kanarratti ejjitu abbaa manaa isheenas. Akkas jedhaa bara. Wallaahi akkas jedhaa lee. Awwalumaa warri dura jannata seenu akka quraana keenya keessa jennu warri dullata balbala waan dura warri ejjitoota jedha warri ejjituu dubartii ejjituu fi hattuu. Sii kanna amma sii kannaati ati yoo wangeelli kan kee akkas jedhe atiin amantume akkas wangeelli kee yoo akkas amane wangeelli kun sagalee waaqayyoo teettee fudhattaati. Iddumanni ejjituutu dura mootummaa. Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afaan Oromoo siif hin galu. Ikkonaa dubbisaa hin jedhan immoo nan baa kiristaanummaa keessa shaallayee amma jabu irratti dubbisa. Amma baata? Appi eenyu qaba? Appi eenyuun guddisa? Appi eenyu qaba? Hinde? Baabelii minaamna miti wangeela irraa na argisiistanii dubbisa. Maalirraa si agarsiisu deemna silaa? Uno ustaadha. Abbaa Caalee salaamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam. Nagaan bultee? Nagaa. Islaamaan ta'a jetti. Amdi. No isma laaleetan dhaggeeffataa jira. Wangeela Maatiyos hin baasa. Wallahi mucaa. Yalla dubbisa amma nasiirratti dammaqa. Dameexaa maal islaama ta'uu deemta? Maal yoon islaama ta'e rafuu nama dhawwaare. Laafa baate kiristaanummaa keessaa buuf deemta bara amma qophaa'e. Nagaa raftaa gaafa amantii musliimaa qabatte. Riba nagaa raftaa jedhin. Wayyoo Yesuus Kiristoos. Diddamii takkaasa? Macatti ati kiristaana dura sirriitti barii. Tish. Jasbaa minaa gabbash. Aboo nu dhiise kaa. Naanna jala barreessiti kun jasbaan ofiyyuun beektoti immoo amma koyii gadi ta'a oduu. Gaalama utumaadha. Waan ofii beekanii uummanni beentee kun immoo ofarra wal kaa'udha. Sirakkani? Ibsa Maammadoo argatu. Wanta Maatiyosiin boqonnaa mee 20 takka. 20. Barbaadee ta'eeti koo barbaadee beektii koo. 20 takka 30 takka laa'ime. Si gaddeemu jira kunaati. Maammadoo barbaachisa dhuftaate gaafa. Warri jal'inaan nama qaraxa godhan. Eeyyeen. Yoom achi laayitii godhan jira. San wannidha. Maali lammasalina akkasuma. 20 takka 30 takka. Isaan lamaan kana keessaa isa kami kan caalu fadila. Okay. Akkana jedha qoy katabbiitu qalloodha xiqqoodha. Yommus. Namichi ergasii ilmi isaa isa kana bira dhaqee isuma ilma isaa isa tokkotti dubbatee itti hime. Inni immoo tole yaa abbaayyee koo jedhe garuu hin dhaqne. 30 isaan lamaan sana keessaa isa kam inni jaalala abbaa isaatti godhe jedheen. Jarri immoo isa duraati jedhanii deebisan. Yommus Yesuus ati dhugumaan isinitti hima. Ani dhugumaan isinitti hima. Warri jal'isanii qaraxa fuudhanii fi
Gaalamootonni isin dura mootummaa waaqayyootti hin galuu jedhe. Ameen. Meeqarraa dubbistanii? Wangeela irraa Maatiyos irraa dubbisne. Maatiyos meeqa? Maatiyos qacaloo dhaggeeffadhu si umrii ta'e bakka kanaa takkaa waldaa keessa namni sitti hin jiru. Maatiyos meeqa jechuutti jira? 20 fi takka 30 takkarra. Amma dubbise ol ka'e dubbise amma. Halkan kana kiristaanummaa keessaa hin baay'atte. Ol ka'e please. Ana laalladhu please laalime. Waan taphatanii miti bar waan taphaatii kuni. Kana waan nuti barreessinee miti bar yaa obboleettii tanto kiristaanummaa dhuguma isin lallabu isin wangeelan dubbistan hin shubbistan waldaa dheeyxanii. Maaree shubbisuun ikkoo na shubbisa malee nan hin dubbistan ka. Yesuus. Nan shubbisa malee nan du'aayi. nan bohaare. Amma kiristaanummaa keessaa naan baay'ate dafii dubbisi. Waameen wangeela ishee barbaadutti radduudha. Barbaade ishii mimishaa barbaade suuta jedhe. Arraan tanaa yoo nan deemellee miciyyoon tun yoo islaamallee ta'uu baatte kiristinnaa irraa baatu. Akkasuma yaa. Rabbiiti. Maal jechuudha? Nagaadha kan. Gaafa nagaa sin gaafatte baate ka har'a baate miti isa kana. Akkas. Nagaan gaafate naa yaa. Asharu min nawaaqid al-kiristaanan qabanii. Sheekh Islaam Muhammad ibn Abdul Wahhab isaanii jira isaan biroo. Sana keessaa tokko nagaa sin gaafachuudha. Akkas. Nagaa sin gaafachuudha tokko sana keessa. Akkasi. Barnu jirti qof Maatiyos 20 takka 30 takka nu dubbisi hin baata kiristaanummaa keessaa hin rafta bakka akkasitti waaqeffataa taate. Tokko koomentii waan jedhuun ustaaza jala kana. Jarri kun nu dabanii piliis maarraan fagaannedha. Rakkatan ammoo jara gurguddaa wajjin haasofne beetii takkaas jala taa'u jirti. Warra bara meeqa dura wangeela baratee baqate xashtee uummanni. Subhaanallah. Macaafa kana bakka taaptaap godha miliyoona galcha illa alaykum. Bakka chiggirii kareetiin gaaf tokko mataan dhukkubsee chiggiriin isaanii san nama balleessiti boo suni rakkoo qaba ustaaz. Shakkii nabiyyootuma kana maqaa si jibbisiisaa barbooda abboo jarri bar ejja maata godhe dubartii jala seene ol qabii jala seene ittiin dhaqe jedhaa bar jaartii kana cufa suuta jedhi. Ilma abbaa keenya irraa kottu abbaa keenya irraa waliin rafne ilmoo irraa dhalchinaa jettee ijoolleen sirra wal taate abbaa hojii raftu. Waan akkasii dhiisaa kan. Akkas nyaata naaf dijeenii michiyyoo lafatti hin qabne obboleettuma isaa. Akkas obboleettuma. Essee nagaadha kaasin. Wallahi nagaan. Hin banne ta'e maatii wallee. Abboo ibsaan qaboon akkamiin nan dubbisa. Maaliif duu wangeela barbaadda yoo ibsaan qabaanneeti nuus itti ibsa. Ifaa keenjela kana qabe gaaggus keenjela kottuma bira akkana bira qabe ilaalladhu itti. Horakkanne yaaqee. Mimmi maal taate irra? Rabbi ribattiin jira ani ganaa achi ibsaa qabsiisuun dhibba. Aboo kee qabsiis fayya qabda jaartiin taaneeti ganaadha ilmaan hortaa. Jaartii ta'eera ni kalaas. Kalaas haadha eenyuuti ati? Reefuun tana dubrummaan qaban jenne ammoo duruu taate. Amma gad. Dhufte nu bira halkan ciiste. Wallahi astaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Wallahi. Yaa rabbitti na. Dullatti ilmaan quraan horte hundinuu bara asumatti ani dingileetti yoo dhufte nu bira. Maqaa rabbiitti. Wallahi maqaa. Akkas. Mata meeqa dura dhabdee asitti ammaan tana reefu maaltu siitaa? Dulloomee dhugaa rabbi daa'ima godhachuun naaf haa ta'uutu maxxanan jettu. Inshallah. Waaqayyo si argaayyee waan ati taate hunda. Daa'imni keenya. Gaafuma ati heerumte abbaa mana keetiiti mana rabbi walitti haa fidu. Taarra akka nu kijibde. Viidiyoon kun akkanatti ta'a. Asumarratti fideetan sinii mul'isa gaaf sanaan. Yoo rabbi jee. Sinumaaf hin fidani ragaa wajjiniin jechuudha.
Maal nu fidda ilmoo Maal moo? gana nuti waan waan gaafachuu deemnu nuti bar. Am sayyiba am bikra yennaan bar. Abbaa manaa kiyya gaafa ni Taanaan mina gabbaar jaadha dhufee haati si fuudhu bar. eenyu Abbaa manaa kee. Paastara taanaan inni nu dardarummaa qabu. Wangeela tiyyaan akka wantaa ta'e eenyu akka obboleessa Mubaarak Musaa Maati wangeela ciru jirti. maqaa fakkii maal abbaasi Abarsa mucaan rafaa akkana godhu jirti bar. Abbaa manaa kiyyaan isinii fida. Abbaa manaa sirra barbaadu jirtaati. Dafii qonnaa baase kaa. ni kolfisiista rabbii bobaasaa Maa si boochisnaa duba. Reefu si boochisne bar waa xiqqoo malee. dhugaan hin boo maafan boo abbaa maqaa Ay, hin booyin ishee. Ayyee bakka sanaan akkam si dubbisnee bara amma akkana jira. Akkam goota gaa. ishitti viidiyootti qabaanaa dubbisaa kalaas Ayyee. Okay. gaafisaan qabbar Qoy, akkasuma hin jettu re. Akkasuma hin jettu. Ay, laayitiin godhaa qoy. Ayyo. Bilbila qabu bilbila irraa baasu ustaz. Akkasi, okay, abdii guddisa yaa abdii kun. sirra fiinsaati Ana miti an bakka hojiin jira namni bira. Eenyu? Oh, dhugaa keeti. Eeydar. Waan ni baase wangeela Maatiyos 20 takka 30 takka baase. kolfaan nu fixxanii Akkana raa godha namni mana kana barsiisota ustaadota bira dhufe raa godha alta. In lallabnu suuta haasofnaa miti ibbo. Atu warra taate atu nuu taate ibbo pheenxeellee taatu. Galgala kana maqaa isaatiin kiristaana keessaa si baasne. baasame numan si kolfisiisa lammatallee nufan ishiin irraa yaa macarrashaa qaneen Dhugaa moo? Meen dhufu jedhi maqaa isaatiin galgala kana malee waaqayyoon hin jiraachisin dhufu jedhi. No, hin kakatin. galaan jiraadha maqaa yesuusii maal argeessanii Ganaas jiraatti garee kana dhufu teessi. Gana shaadaa'u qabatta inshallah ati waan dhufoota nama meeqa akkana jee gurguddoota meeqan harkatti yaa waaqayyoo tokkicha isa hin duune isa nama hin taane isa hin ajjeefamne isa hin fannifamne kan hin nyaanne kan hin dhuyne jedhee dhugaa bee. Ayyee. Eenyu Eeydar. Nagaan isiniif haa baay'atu ustaaz. Amiin assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Atis heddummeessa akka jedhan hoolaan gartee harree jala olokketti nama dhiitu bara jedhan atis barte nagaa waaqayyo ayyee waan jedhu reefu rafte reefu hirriibaan saamu'eelii fi seenaa bara adda wallaalte amma Maatiyos nuu banime ati Yohaannis bar maqaan keetu Yohaannis jaalatta. sini maalin banta sana ustaas sinin bantani maa Oh itti gadi jechuun asirra guddaa si argisaa min ayyeetti ono siin garsaa qeeshee qoy kun olaan amma qoy akkasuma naa qopha ayyee kun in argitaame amma aboo inni guddise duru qoy amma Ustaaz Ijoollee, Ustaaz Guddisaa. anumaatu Anu guddisa fiifuu. amma si garsaa kun eenyu wangeela laal maal jedha asirratti eenyu kun bakka tani argita laal maal jedha wangeela maalii jedha wangeela Maatiyoo 21 waa 20 takka kunooti deemnee kun olaa bakkaan qalama itti godhe kana 30 fi takka asirraa kaalaal kun olaal 30 takka qalamaanin si tuqaa qoy akkasii mul'atu 30 fi takka qalama Ustaaza kun qalama qabu kun kan maammaree fu'ati itti barreessite sani haa. 30 takka laal lakkoofsichirraa ka argitaa miti kan ayya kana hunda dubbistee achi booda bakkuma kana Yesuus waan deebisa kana Yesuus dubbate qalama kana bakka tana dubbise kuno. Yommus Yesuus ani dhugumaan isinii hima ayye warri jal'isanii qaraxa fuudhan qaraxa ni beeyta? yaa Jal'isanii qaraxa fuudhan warra sirriiti moo warra dogoggoraati? qaraxan taane warra fuudhan Akka sanii fi eenyu warri gartee hayyee mootummaa waaqayyoo dura galu. fuudhanii isaan dura yommuu Isin dura mootummaa eenyutti galan jedhe. amanni qaraxoonnii fi onni garuu isa ergamaa kan argatanii booddee iyyuu isa Eessa haasa'uu jirta? Eessa dubbisuu jirta? Khalaas ga'e. eessatti isaantu mootummaa waaqa gala kan jedhu
Aboo dubbisi minaa innatti waan inni argitu jaansa. Kunoo laalas. Silaa wal Maali maa namni kana na arsoni waan baaseef kana highlightii godhee dubbise kana kunoo. Kunoo ayyamma sitti si godhe. Dubbisaa kameera reenja Dubbisi kunoo aboo maaluma afaan oromoo. Akkana argama dubbisi kunoo yommus Yesuus ani dhugumaan isinitti himaa warri jal'isanii qaraxa fuudhanii fi ayyee gaala mootonni isin dura mootummaa waaqayyootti hin galuu jedhe hin galu. Asii achi maaliin sii godha ulee? Siyottaani maal jedhare? Akkasuma jedha akkasii waan achi maana gaafattan. La deebiin jala jira kaa maal kana qofattamanuu? Deebii maali? Mallattoo gaafii itti godhe eenyutu mootummaa waaqayyoo gala jedhe deebii itti godhe naan jetti haasawa sime dhugumaan isinitti hima jedhe warri isin dursanii jalqaba dura garuu warra qaraxa gartee jal'isanii guranii fi warra galtee gaala mootonni gartee dura isin dura mootummaa waaqayyoo galan jedhe eenyutu mootummaa waaqayyoo